akkamii fayyaa keessanii hordoftoota Oromoo koo chaanaalii bakka jirtan hundumaatti nagaan koo inni irraa maddees naa qaqqabu jecha arramoo akkuma yeroo biraa viidiyoo kan biraa qabadheen gara keessanitti dhufe viidiyoon koo arraa egaa isin biraa wanta naa dhiyaate kana nu hojjedhu naan jettanii viidiyoo sanan isiniif qopheessee dhufe garuu viidiyoo koo dursee harka dhiqannaarraa jalqabeera maaliif harka dhiqannaarraa akkan jalqabe immoo inuma beektu dhukkuba bara seenaa dhukkuba biyya lafaa guutummaa raasaa jiru koronaa vaayirasii kan jedhamu dhukkubi kuni biyyoota hundumaa biyya xiqqaadhaa biyya guddaadha kan jedhu irra hin jiru biyyoota hundumaa raasaa jira egaa waa'ee dhukkuba kanaa waanuman beekurraa waa xinnoo yoon isinitti millee gaariidha jedhanii caljennee darbuurraa walii wajjiniin itti dudubbannee gaariidha egaa dhukkubni kun baay'ee saffisaan baay'ataa biyyoota hundumaa biyya mararraa saffisaan dabalaa humni nama inni qabataa deemaa jiru kunillee dabalaa deemaa jira kanaaf haaluma kanaan illee biyyoota amman biyya nan jiraadhu kana keessatti illee magaalaa Minneapolis keessan jiraadha garuu dhukkubni kun baay'ee sodaachisaadha manni barumsaallee cufameera istoora keessaallee suuqii garaagaraa yoo dhaqxanillee mi'an argattanii mi'in jiru wanti garaagaraa cuccufamaa jira hojiin illee cuccufamaa jira mana keessa jirra mana keessaa ba'uullee sodaanne haalli hundumtu sodaachisaadha haala sodaachisaa hundumaa gararraa inni ta'e garuu waaqayyo jira kanaaf waaqatti yoo ol boonye waaqatti yoo ol iyyanne waaqayyo immoo furmaata nuu fida kanaaf hundumti keenya amantii keessa jirruuni gara waaqa keenyaatti harka keenya kaafannee dhukkuba hamaa kana akka gamnurraa godhuuf kadhachuu qabna dhukkubi kun gara keenyatti akka hin darbineef maalfaa gochuu qabna eeggannoo nuun gochuu qabnu inni tokkoffaani harka keenya dhiqachuudha jechaadha harka keenya yennaa ammaallee dhiqanne sa'a tokkoon illee yoo xinnaate yennaa dhiqanne wantuma itti dibannu illee yoo dhabne loomiin yoo mana jiraate loomiidhaan illee xaxxaraganne baay'ee gaariidha maaliif yeroo gadi baanuu yookaan ilbiisa banuu dandeenya yookaan balbala banuu dandeenya namni dhukkubsataan sunillee namni qabate suni wantoota sanatti bubbu'eera yoo ta'e harki keenya illee isatti bu'aa sabooda nuun immoo fuula keenyatti buunaa funyaan keenyatti bu'uu dandeenya waan garaagaraatiin dhukkubi sun dafee nutti darbuu danda'a amma dandeessanitti harka keessan yennaa dhiqattanii fuula keessan qaqqabachuu baattanii gara funyaan keessan gara afaan keessanii ituu qaqqabachuu baattanii baay'ee gaariidha inni lammaffaan immoo maalidha namootarraa fageenyaan yoo ammaatillee yoo suuqii dhannee waa binnu meetiruma lamallee namarraa fagaanneetu dhaabbanne baay'ee gaariidha maaliif namni sun yeroo haasa'u yeroo baay'ee yeroo haasofnu hancufni afaan keenya keessaa ba'uu danda'a hancufa nama dhukkubsataa sana keessaa ba'u gara nu yoo dhufee nutti bu'ellee innillee karaa salphaadhaan gara keenyatti darbuu danda'a yookaan immoo yoo axxiffate jechuudha yennaa axxiffannu nuumtillee warri fayyaanillee haala harka keenya akkas goone axxiffannes baay'ee gaariidha yennaa axxiffatullee gara keenyatti darbuu danda'a kanaaf meetiruma lamallee irraa fagaannee dhaabbachuun gaarii ta'a wantoota kanaan ofirraa ituu intineennee gaariidha inni sadaffaan immoo akkamitti of eeguu dandeenyaadha dhukkubi kun akka nuun qabannee fi inni immoo amma waan addaatiin illee qoratame yoo himamu baatellee amma haala irra jiruuni loomii bishaan ho'aadhaan danfisanii dhuguun gaarii akka ta'e dubbatamaa jira loomii bishaan ho'aadhaan gooneellee yennaa dhunne gaariidha itti fufee immoo maalidha shaayee jinjibilaan dhuguun gaariidha jedhamaa jira shaayee jinjibilaanis itti dhunne gaariidha nyaatota vaayitaamin C qaban immoo yoo karaa hundumaatiin yoo arganne itti nyaatota akkasii immoo nyaannee gaariidha yoollee immoo sadhabne qorichuma vaayitaamin C kan ta'e itti fudhannees gaariidha wantoota kana gochuudhaan itti wanta kanarraa ofeennee gaariidha kan jedhuun isinii qooduudhaaf dhufe egaa dhukkubni kun immoo yennaa mallattoon isaa qufaadha kan jedhu dubbatamaa jira wanta ta'eef mallattooma qufaallee yoo ofirratti argine qoonqoo kana keessa nu goguu bishaan nu barbaachisu yookaan nu goguu kana wantoota akkasii yennaa ofirratti argine ituu gara mana keenya namoota biraatti dabarsuurra manuma keenya turre yeroo wanti kun nu dhiisullee gadi baanee gaariidha yookaan immoo gara mana yaalaa dhanneetu ilaalamnes gaariidha kan jedhuun qaba inni afraffaaf inni dhumaan inni isiniif qabu baay'ee wanti hin gaddee neetworkiin gara biyyoota gara gadiitti neetworkiin lafti hin geenye jira kan jedhamu oduu dhaga'eera kun immoo baay'ee na gaddisiiseera dhugaa lammiin koo ituu wanta kana hin dhagayin dhukkuba kanaan baay'ee isaanii akka hin miidhamneef
lammiin keenya akka nu jalaa hin miidhamneef amma dandeenyetti dargaggootillee gara biyyaa jirtan konkolaataa gara lafa neetworkii hin deemne yoo jiraat adaraa keessan uummanni keenya dhaga'ee dhukkuba kanarraa akka inni of qoqqobatu itu biraan naageessanii ergaa kunni guddaan isa kanadha. Kun baay'ee na gaddisiiseera itu hin dhaga'in dhukkuba kanaan kan miidhaman yoo jiraate baay'ee nama gaddisiisa. Dhageenye itu ofeennullee yoo nutti dhufe dhukkubni kun tokkichumaan nama ajjeessa miti irraallee ilaalamnee wantoota garaagaraa nu ta'ellee fayyuu dandeenya. Garuu itu hin beekin dhukkuba kanaan qabamuun baay'ee nama gaddisiisa. Neetworkiin lafa hin jirre baay'eetu jiredhanii adaraa keessanii lammiin koo gara biyyaa jirtan lafa neetworkiin hin jirre hundumaatti konkolaataa yoo deeme karaa nama beekaniin dhaamsa kana ergitanii dhukkuba kanarraa lammiin keenya akka of eeggatu gootanii baay'ee namatti tola. Egaa ergaan koo inni guddaan kana fakkaata. Arragaa garuma viidiyoo na gaafattan waa'ee dhukkuba kanaaf jettanii affaanyi akka itti hojjetamu nutti agarsiisinaan jettanii baay'een keessan naa barreessitanii garuu affaanyi hojjedheen ture viidiyoo kana duraanii Oromoo view kan jedhurra yoo dhaxxanii ilaaltan dhugaan isinitti himaa affaanyi ajaa'ibaa hojjenneerra Oromoo view'n gara mana koo dhufanii yeroo bareedaa walii wajjin dabarsinee affaanyi akkamitti akka hojjetamu isaanii wajjin hojjedheera. Amma garuu haala biyyi keenya sodaachisaadha isiniin jedheeni gara suuqiillee baanee stoora yoo baanellee waa argachuu hin dandeenyu waanuma manaa qabuun isinitti agarsiisa. Arra egaa gara viidiyoo kootiitti tun darbine oduu xiqqoo isinitti dheeresseera. Ani immoo gamanumaan kunoo akkuma isin argitanii bishaan loomiidhaan godhee qopheeffadheera. Bishaan danfisee loomiitti godhee bifumti isaa akka bareeduuf immoo wantoota kana keessa godhadhee bishaan danfisnee dhuguun gaariidha. Haala kanaan ofirraa ittisna wanta ta'eef viidiyoon kwaarraa waanuma kana gati ta'eef garuma viidiyoo kootiittan darba jechaadha. Viidiyoo koo har'aa akkuma ilaaltanii qopheeffadheera. Amman isinitti haasa'utti jedheen kanatti qaqqadaadadhe namoota baay'eetu naa barreessitanii affaanii akkamitti hojjetanna dhukkuba kanarraa of eeguu fi waan gubuutu nyaatamuutu irra jira naan jettanii kanaafini viidiyoo kana isinii qopheesse. Egaa affaanyi yookaan immoo ukkaamsaa hojjechuu fi haaluma salphaa ta'een hojjedha. Akkuma sila isinitti himee Oromoo view irratti san hojjedhee itu ilaaltanii baay'ee gaariidha. Achitti haala baay'ee gaarii ta'een hojjedheera. Arra garuu waan na gaafattaniif waanuma manaa qabu sa'a kana suuqii ba'ee waa bitachuu hin danda'u. Suuqiin hundumtuu cufaadha isinitti himeera. Kanaafini arra waanuma manaa qabu foon kanallee harkaanan muree maaliif foon daakamaa bitachuuf hin jiru gatii ta'eef manumaa isan qabu harkaan hin buree qullubbiin na barbaachisaa quncifadheera qaariyaan illee na barbaachisaa qaaraa akkasii mummuree qopheeffadheetanii harka koo dhiqadheera irra deebi'ee ammas isinitti himaa jinjibillee haala kanaan qopheeffadheera dhadhaan illee mi'eessuudhaaf na barbaachisaa. Zayitiin immoo ittiin hojjechuudhaaf soogidda isas biraan qaba. Warra kana fudhadhee gara hojii isaatiitti walii wajjin haa darbinu. Garuma hojii isaatiitti. Abidda koo qabsiifadheera. Amma foon koo gamanumaan gara distii kootiitti waan biraa hin qabu. Egaa amma abiddarra kaawwadheera. Ukkaamsaa koo jalqabuudhaaf dura maaltu bishaata jechaadha. Foontu bishaachuu qaba. Foon koo foonicha abiddarra kaa'eera. Foon nama bishaatutti immoo gara warra isa kaan qopheeffachuutti darbina jechaadha. Jalqaba irratti egaa foon achi irra kaa'ee bishaataa jira. Jalqaba irratti maalan godhe jechaadha. Qaariyaa koo kanaa nan daakaa jechaadha. immoo qullubbii fi jinjibilicha walii wajjiniin jechaadha. Amma isaaniin immoo wal faana daakaa qaariyaa akkuma
akkuma ilaaltanii baay'ee bullaa'uu hin qabu, baay'ees immoo ija baafachuu hin qabu. Haala kanaan qaariyaan koos immoo haala kanaan baay'ee bullaa'uu hin qabu. Akkasa qoqqocaadhaaf daannutti kana fakkaata. Eegan tumee booda yennaa yeroo kana daattanii yoo maashiniin illee sin jalaa qabe bishaan xinnoo itti cobsaa daakkachuu hin irraanfatina. Anuma faana tura. Teerachuudha akkuma isin ilaaltanii foonichi amma naa bishaateera. Kanatti aanee maalan itti godhadha? Zayitiin itti godhadha jechaadha. Taanne immoo maalitti godhanna? Qullubbii fi jinjibila sadaakkanne immoo itti goonaa jechaadha. Erga daqiiqaa 2-3 bisheessinee booda qullubbiidhaa fi foon walii wajjiniin jechaadha. Amma immoo maalitti naqannaa? Qaariyaa san daakee qopheeffadhe itti godhannaa jechaadha. Maalifi walii wajjin ammas immoo daqiiqaa 5 tokko bishaachuu qaba. Deebinee wala argina. Kanatti aansee maalitti godhadha? Soogidda xiqqoo 5 godhadha. Soogidda aansee immoo dhumarratti immoo dhadhaan sila qopheeffadhe. Yeroo hundumaa biyya kuna yaadachiisa. Yeroo naffaanyee yaaddu maalifi Dambidollootti dhaladhee guddadhe. Dambidollootti haala kana fakkaatuun hojjennee nyaanna. Please Oromo view kan jedhu dhaqaatii ilaalaa. Achitti baay'ee akka gaariitti hojjedheera. Egaa kanatti qadaaddanne yeroo nyaatatti dhiyeeffannu immoo akkam akka ta'e walii wajjin ilaallaa. Gamanumaan raawwadheera jechaadha. Haala kanaan qopheeffadheera. Biddeen illee biddeen adiidhaan yennaa nyaatamellee har'a garuu gadi ba'uu hin dandeenyu. Koronaa vaayirasiin gannuun baasu waanta ta'eef biddeenuma manaa qabuudhaan nyaanna. Biddeenuma manaa qabu dhiyeeffadheera. Waxichatti naqannaa jechaadha. Kana goonee affaanyiin egaa ho'aasaan nyaatama. Haala kanaan qadaannee dhossinee
jechaadha maaliif affaanyiin dhokatee nyaatama wanta ta'eef amma maaddiitti dhiyeeffannee ilaalla. Saammoo kana fakkaata haala kanaanii baay'ee namatti tola asumaa gadi waxii gidduu isaatti naqannee gatii ta'ee fi ukkaamsaa keenya irra keessaa asumaa gadi goone egaa isinis akka mana keessanitti hojjettanii ukkuba kana nyaachaa ukkuba kana immoo akkasiin ofirraa faccistan abdii guddaan qaba mana keessanitti yaala. Video biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jaalladha nagaatti.